Sijala chunji bineji bafede jamare akankale satehena rasota atemale takala mamiti kodatta bale tanchape irranfachuna Ana si fuudhan gatii siin jaaladha junda geesse moo maali? Alatti gadi baatee haasoftan mattan beekare. Shakkiin iska. Ani xiiqiin jaaladhu uumama kiyya keessatti xiiqiin jaaladhu yaasu. Xiiqii yoo ta'e haga dhumaattan deemaan haga dhumaatti jechuudha. Haga dhumaatti nan deema xiiqii taanaan. Kiyya cubbuun warran kaa'in zanni namarra hin badin gaafadhu sirree miti. Waan yoo dongorri jiraate achuma daayirektii gaafadhu. Ishiidhaaf karakkarar taa'e anatu beekamu situ beeka ishii. Waan akka waan duraan beektu taasaarta manatu beeka miti ishii. Anatu beekamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asirraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbi simbira galatu. Araalee dhufeen jira. Kun kiyya na beekti maaliif akkanatti qullaa deemtaa jennaan as lolaa jira. Isinleen gartee osoo viidiyoo kana gartee akkuma gartaniin qullaa maal fira abdaa jechuun keessan afaan qabu. Dirqama narteen kun onis qullaa isii kana lolaa jira. Waan akka qullaa deemtumis jalqabanii gaafadha. Sanboota immoo garagartee rakkina keenya garagartee haasawa keenya gartee kan dhugaatti dachaana jechuudha. Kiyya qullaa kanatti nagaa gaafadhu. Nagaa ishi gaafadhu yee. Akkam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaa keenya galata Waaqayyoo. Bakka jirtan kamittiyuu nagaan keenya sinaa qaqqabu siniin jenna. Yaasuun illee nagaanan gaafanne arda maal akka inni ta'e beeku nagaanan gaafanne akkam yaasu nagaa keeti? Oo jechuudha budhume nama qullaa akka deemu akkam nagaa gaafatan. Qullaa kana deemta ana ifituun qaafadhee bara moo kana baasii kanu maal uffannan jiru moo? Qullaadhaa eessa gootu qullaa? Maal akka jiru qulluu deemta bara nama kana qullaa deemu kana salaamuun ulfata hundaafuu ayya sanboota asuna. Yeroo kaan isa kan maan nuffadha mini uffata isa kan yeroo kaan isa ko akkanumatti nuffadha har'a wanti addaa mumtu wanti ta'e hin jiru moo keezii biraatu jira? Bakki keezii biraatu miti. Keezii isaan ta'een atummaa mataa kan kee hin gartuu. Maal ta'e uffannaan koo bareedaadha bar kanan jiru finnee keessa waan ta'eef waan addaa waan waxaa jedheen uffanne ani waan jiru. Ara kiyya qaanyadha akkanatti uffatan. Maaliif fayyaa keetti filee gaarii miti akkana zoorime laal akkuma garaa haadha kee keessaa gabbuutu jirta bara. Kun uffata sitti fakkaachaa jiru qullaa sitti fakkaachaa jira kun uffata sitti fakkaachaa jiru. Yaasu amma waa'ee uffannaa kiyyaa dhiisiti waan asi barbaadeef waan jechuun aariidhaan nan nuuf bukkee. Innaa yaada kiyya lafarra gottotaa jirta beektaa lafarra gottotaa jirta haga hammaatti wantati ifanaaf goote hin jiru wantati ifanaaf taate hin jiru kanaaf yaada kee tuna fibsitee natti tola. Ani keessa kiyya hundasaayyuu hiikee sitti agarsiise waan hundumayyuu ifa godhee fuulduratti waan hundumaa sitti himee ati garuu ammas taanaan akkas duubatti deebi'uudhaaf yaada qabda natti fakkaata. Maan rakkootu jira? Rakkoo kam? Jechuun waan narraa dhageesse yookiin immoo wanti narraa ati hin jaallanne jira jechuun akka dursaa fi akka ammaa haalli kee tokko natti ta'uu dide jechuun natti qayyaramtee jirta natti haartee jirta maaloodha wanti si aarsa yanarraati? No wanni naarsi jiru. Ati wanti haga har'aatti ifanaaf goote hin jiru. Isa dhugaa dubbachuudhaaf komentii irratti kadhachaa jirti akkas ta'aa jirti naan jechaa jiru ani dubara ta'ee haga kana yaalaa tanan jira ati garuu haga har'aatti wanti ifanaaf goote hin jiru jechuudha. Wanti tokko wanti ifanaaf goote hin jiru. Bakka laqana nyaannutti illee kaameraan badee si gaafachaan ture. Bakka ifanaaf godhi bakka haddanaa baas yaada keessiin jechaan ture. Ati garuu haga har'aatti akkas lafarra gottotaa jirta malee wanti ati ifa goote nattaasaa jirtu hin jiru yaasu. Kiyya sin jaaladha sin jedhe miti? Sin jaaladha sin jedhe miti? Afaan kee keessaa baasiti anis sin jaaladha naan jedhe. Nan qaanfachiisiin bannaata. Kun qayyama. Jechuun wanni hundinuu itti yaadu fayyisaa. Ani sin jibboon sin jee. Sin jibba sin jenne bara. Sin jaalladha bara. Sin jibba sin jenne. Kanaaf jaalalli immoo gargari. Jaalala isa kamna jaallattaan. Ani koo hiriyaa keessii ta'a. Haadha manaa keessii ta'a. Haadha ijoollee kee gara fuulduraasii ta'a jedheen yaada kiyya keessa kan jiru jechuudha. Ati garuu haga har'aatti wantati ifa goote sin jaaladha jaalala dhugaansii qaba wantati naan jette hin jiru. Kanaaf jaalalli immoo walii lama waan ta'eef yaasu nan qaaneffachiisin natti haasa'in. Waan dhugaa jirtu natti haasa'in. Furmaatanaaf laadhu. Nama si sodaatini yaada mataa kee irratti hirkadhu sin jechuu barbaada. Kanaaf anas nan qaaneffachiisini waan tokko naan jedhu. Dubartiidhaan yaan dhala namaatiin yaan agaafin akkas miidhamu sitti dhaga'amu? Ani miidhamu kan kee hin barbaadu. Waa'ee si jaalachuu immoo si jibbuudha immoo sin jibbaa sin hin jenne. Dhageessamani? Ani arras borus waan hin godhu
osoo gartee namni haan arkuuf yookaan immoo gartee namni gartee dhokossa godhuuf hin taane waan hin godhu itti yaadee murteessee mata kan godhu malee namaaf jeen godhu. Ani immoo har'a gartee sin jaaladhe sin jee borummoo gartee sin jibbaa sin fedhu jechuun naaf gaarii miti. Itti yaada atillee gartee ganaa wal baraa jirra waa hunda gartee wal dura duubaan of itti yaadnee goonaa jechuudha. Ati garuu yaada namaan dhaggeeffatin. Yaada namaan dhaggeeffatin komentiin hin dhaggeeffatin namni akkuma bifti keenya garaagarii yaada garaagarii qaba waan ta'eef yaada namaa hin dhaggeeffatini. Bakka waan sammuun kee illiinaan kee waan itti amane waan sammuun kee keessi kee itti amane qofa taasisin. Eenyu kana sin jaa yaasu waan nama dhagaanyi sun jee yaasu jecha nama dhagaa. Yaadi keenaaf galaan jiru yaadi keenaaf galaan jiru kanaa ta'an jiru ana yaadi kee na dhibaa jira baay'ee isaa. Abdiin kutachiisaa jira bakka jechuun. Abdiin kutachaa jira waa'ee kee. Sammuu kan keessatti tasgabbeessi ani immoo waan hin godhu waan hin garteetti amanii hin godhaa jechuudha. Engatti malas hin jee atii fi siifuun wajjin kottaadha sin jenneen. Har'a maaliif kophaa kee dhufte? Waa'ee siifuudhis. Waa'ee siifuudhis inni rakkoon qabaa turuuti. Anama waa'ee siifuu toon taane waa'ee keen sitti haasaa jiran. Waa'een kee too ifa naan ta'e waa'ee nama lammataatti ce'uun barbaadu. Miti isii wajjin kottaadha bakka bashannaa isin geessaa sin jee ati immoo har'aan kana qullaa deemtee qullaa dhuftee wanni. Ay yaadi kee too ifa naan ta'in bakka bashannanaa miti eessumayyuu yoo nageessite anaaf bu'aan qabu. Garuu ani yaada kee bakka ifa kanaa gootuu fi iftoominaan akkanatti taasoftuun barbaadan. Bakki bashannanaa naaf maa jechuu miti manaaf hin godhus immoo. Dhingatti mana walii galle. Walii galle garuu ergasii immoo duubatti deebiteer taati. Ergasii immoo duubatti deebiteerta. Maaliin duubatti deebi'e? Ay. Yaanni kee inni gaafa sana haasofnee fi inni ergasii silkiidhaan haasofnee har'a wanti sababni narra si arguu barbaadee fi akkati yaada kee ifa naa gootudha. Qobaa kiyya kanas si arguu barbaadee jechuudha. Yaada kiyya ifa si godhee bara. Ani sin jibbaa ani sin barbaadu sin hin jenne. Tole hamtuu siif hin qabu. Tasgabbaa'ee waan godhamu qabu immoo itti yaadnee goonaa kana calaa maal fetare. Moo dirqama sin jaaladha siif hin du'aa jee sirra hin galchuun qaba. Ay akkas otoo hin ta'e bakka sin jaaladha jettee ifuma gootee anis jaalala dhugaa akkuma isin jaalattu jaalala dhugaan siif qabanaan jettee wanta ati ifa naa goote hin jiru yaasu. Kanaaf ani qubna gara sirraa barbaada qaldii miti iddoo kanatti kan qabannee jiru. Qubna gara malee qaldii miti kan asitti qabannee jiru. Jaalala jechuun immoo jaalala bakka jireenya mini kun. Kanaaf qubna garan barbaada qubna gara tokko akka itti taasoftuun barbaada. Hordoftoonni keenyas kunoo dhagahaa jiranii jechuun bakka isaan fuulduratti akka itti waan qubna gara qabatamaa tokko natti taasoftuun barbaada. Ani ifa si godhan jira. Si jibba sin jenna malee jabee dubbii dhibbaa soodisi tasgabbaa taa'e. Waan tasgabbaa hin qabu bir yaada kee ifa naaf ta'an jiru sin jedheera yaasu. Inni lammaffaan immoo siifu wajjinii anatu wal si barsiise miti. Kanaaf inni isinii walii dawwaltan maaloodha inni isinii walii naasoftan maaloodha siifuuni engaddaa ana biraa gadi baatee silkii alatti sitti haasa'uu baatee jechuudha. Ishiidha anaa dawwaluu dhistee ishiidha dawwalaa hartaatis. Sababa keetiin siifu waliin wal lollee jirra. Wal dhabnee jirra. Yoo jechuun akka hiriyaa otoo hin taane akka obbolaatti waliin jiraachaa kan turre garuu sababa keetiin wal dhabnee jirra. Keeziin isin haasoftan naaf hin galle anaa fi ammas ifa naaf hin taane garuu yoo dhoksaatti waan waliin haasoftan wayii jira natti fakkaata. Anarraa wal bartamini garuu dhoksaatti wanti isin waliin haasoftan jira siifu waliin jechuudha. Kanaaf siifu wajjin gargar baanee irra kaleessaa alan bulee. Kanaaf sababa keetiin gargar baanee jirra sin jechuun barbaada. Ishee Furmaata tokko si biraan barbaada. Ammas taananii sireesii jechuudha. Dhaggeessaa. Amma maqaan hin balleessin. Maqaan hin balleessin kiyya. Ani wanni gartee sababa kiyya gartee hiriyaa kan gartee hiriyaa teettee wajjin adda baatuuf hin jiru. Ani siin akka gartee akkuma gartee obboleettii keetti akkuma gartee godonyaa keetti naada walti waa isin naada walti wajjin haasawa. Noormaali gartee wajjin haasawa. Waan biraa dhimma biraa gartee kan hin gartee qubatti kan hin siyaalatti gartee irraa qabu hin jiru. Yoo nama isin naada walee yaasu akkam nagaa maal jirtaa jettee haasatu bakka hojjumana seen malee dhimma biraa gartee sirraa addatti kan hin irraa qabu hin jiru. Kanammoo sheexaana ifi deebi. Ay. Kana sheexaana gartee si keessa galee kanas godhu kana dheengadde illee shakkan ture waa'ee kanarraa. Hiriyaa keetii wajjin gala jirtaa wajjin galtanii dhiisi waan kana waliin shakkina. Saniif gaarii miti. Zanniin badin. Yoommoo gartee irra yoommoo rakkina jiraate islaamiin gartee wajjin taate haasawa. Yaanni si fuudhaa yoo kan keetiin gartee waliin hubanne ta'e islaamiin gartee walitti sin fidee atii fi si fuullee. Kan kanarraaf immoo
wanni gartee sababa kiyyaa gartee waggaa meeqa wajjin jiraatanii amma immoo anaacha gartee adda baana jettaniif hin jiru kuni qaanyidha noorno sheexana kana if keessa baasi. Kanaafi miti mana keessatti illee akshiniin ishiin agarsiisaa jirtu akshinii addaati beektaa erga guyyaa haniifatti wal garree jalqabdee haala ishiin itti jijjiirrachaa jirti. Maal ishii? Haala ishee jechuudha. Haala ishiin itti amala ishiin itti jijjiirrattee jirti jechuudha. Amala ishiin itti jijjiirrattee jirti mana keessatti illee akshiniin ishiin natti agarsiistu yoo baqa mistira waliin dhoksinu beektaa aniif ishiin akka nama tokkotti kan waliin jiraachaa turre mana keessatti jechuudha. Aga har'aa waggaa lama dura jechuun ijoollummaa kaasnee waliin guddanne kanaaf ijoollummaa kaasnee herga waliin guddannee has geenye amala ishirratti takka hargeen beekneen ishirratti hargaa jira jechuudha. Waan haddaa ishirratti hargaa jira. Sifurti moo? Kanaaf atuma arge moo sheexana si keessa akkatti arge? Hin qalladdaa yaati. Ishee ayya ishee asai. Kanaaf ittiin tolle wanti ishee ittiin tolle jira aniifatillee wal arguu keenya fi wanti ishiin fudhannee naaf galuu hin dandeenye wanti ishiin fudhanneef naaf galuu hin dandeenye garuu itti tolee hin jiru. Aarsaa baay'ee kaffalellee akkanan isii arguudhaaf bu'aan baay'ee ta'ellee beektii itti maan ture itti haasa'aan ture amma garuu gaafa silkii sitti haasoftu gadi baatee haasofti waan saanaaf galaa hin jiru beektaa. Kiyya cubbuu namarra hin kaayin zanni namarra hin badin gaafadhu sirrii miti waan yoo dongorri jiraate achuma direct gaafadhu. Ishiidhaaf karakkarar taa'e anatu beekamu situ beeka ishii waan akka waan duraan beektu taasaa hartaa manatu beeka miti ishii anatu beekamu. Anaaf sisterii koodha anaaf hiriyaa koodha kanaaf anatu beekamni waa ishiidhaaf haasaa hartaati. Isiif haasaa miti bara yeroo gartee gabbaatee bilbilaan sojjinaa sotii goyatuu maa jiru akka waan gartee dhuunfatti. Kanaaf mistirri sin qabdan maalodha sin jechaara amastaan. Mistira hin qabu waan managaatiif waa'ee kee wajjaa sun. Waa'ee koo arga waliin haasoftanii na bukkee teessee haasoftu maal tolatti gadi ishii baasa. San gaafadhu ree maal gaafataren. Kanaafuyyuu waan ishii wajjin qabdu hiikkadhuun wanti ishiin wajjin qabdu hoo jiraate kanarraa wal bartanii ishiin nama lammaffaadha nama lammaffaa moo nu gidduun seesisinsiin jedhee tanan ture anifaatiyyuu moo wanti nuti dhaabbanne hin jiru wanti nuti karaa tokkotti kenne hin jiru kanaaf nama jidduu keenya fiduu humtuus hin barbaachisu ture amma immoo erga dhufteeti jechuudha erga immoo dhuftee yaada biraa qabaattirti ta'ee anaaf naa fudhatamaa hin jirus naa liqinfamaa hin jirus beektaa natti ulfaatee jira beektaa. Waan hundusayyuu natti baqa waan hundumtuyyuu bitaacha natti galeeraan. Bitaa miti mirgallaa si galu dhaggeeffadhu waan hin taane yaadin sheexana keessa baasi kiyya. Ani maqaan hin balleessin yoo waan dhugaa jiraate immoo isii wajjin galtanii obboleettii hiriyaa keetii gaafadhu. Waliin hin gallu gargar baanee jirra. Kaleessa wal lollee turre. Kanammoo ani hin gaafadhaa isiillee gartee bilbilee fi hin gaafadhaa yoo gartee ammallee isaan kadeemu jiraate bortoos Islameen gartee walitti siyaamee rakkina keessan Islameen wal duratti isin gaafadha. Isiillee rakkina qabdu haayamtu atilee immoo rakkina qabdu ni mita mana keessan immoo wajjin galtanii waliin gala deemaadha walitti deebaatii gala. Kanammoo walitti isin arrasa baqa yoo gartee sababa kiyya gartee adda baatanii kana badiin fudhaa ani immoo walitti isin arrasaan jee gama kiyyaan. Ay walitti araaramuudhaaf inni rakkoo qabu inni walitti araarsuu rakkoo qabu. Garuu ati karaa keeyyuu waan inni kanneetu jira yaasu maaliif siin galu ati? Maaltu nagala ishii maaltu nagala? Indi hiika godhinatti na jaallatta moo na jaallattu? Jireenya keetiif siif hin ta'u moo siif hin ta'u? Naaf taataa ana siin jibbaa siin hin jenne bara. Ara siin jibbaa miti si jibbu nama jaallachuuf nama jibbuun kan biraadha. Na jaallatta? Ati ta'amman tanoo kanatti kunoo akkana na oguste booda kan gurguramte tasgabbaa'ee waan hundinuu tartiibaan deema dhugaadha. Jaalala qabdurraa mee beekartee kan ogusuu danda'a garuu kun gaarii miti tasgabbaa'ee waan hundinuu gartee isteepidhaan wal dura duubaan katti godhamu jira itti yaadamu jira akkanumatti immoo waan godhamu jiru. Ani akka yaadaa jirutti sifaan wajjini wanti waye ta'e wayi waan sin jidduu jiru natti fakkaachaa dhugaa taanaan immoo jechuudha dhugaa taanaan immoo addoo kanatti du'aaf ajjeechaatu dhufan yookiin abbaa ta'etu du'a kanaaf obboleti illikiin immoo dammarra mi'aa jedha Oromoon kanaaf xiiqiin immoo dammarra mi'aa jedha Oromoon ani xiiqiin jaaladhu uumama kiyya keessatti xiiqiin jaaladhu yaasu xiiqii yoo ta'e haga dhumaatti nan deemaan haga dhumaatti jechuudha haga dhumaatti nan deema xiiqii taanaan itoo xiiqii jidduu kana galuu baatee natti tola kanaaf immoo ani immoo yaada tokko yaadee amman galmaan gahutti
nama biraa deebi'u miti yookiin nama biraa hafu miti jechuudha. Kana eenyumaafuyyuu kun galuu qaban. Siifani soo ta'e immoo na beekti maal takka ishii tuqee jidduu kanatti maal akka taate maaliif akka tuqamte naaf galuu danda'a hin jiru. Kanaaf egaa Dhaggeessa. Ani waan ati haasoftu kana hundarraa gartee wanni beeku hin jiru. Garuu wanni gartee beeku takkitti qofa jira. Waan dila gartee kanatti sheexaana isa keessa haasoo kana hin beekan. Sheexaanaan jedhee yaa suuraa deddeebitee. Nama loormaali. Nama loormaali. Sirriin jirtu. Miti waan an nageen jira. Anatu beekanii. Sifan qophatti yaamee ana gaafata. Waan gartee isiin qabdu waan keessa isidha yaada jiru. Osoo gartee addaan baafanne anas waan murteessu hin qabu isin hin gaafadha. Yookaan ammoo gartee islaamii walitti isin fidee gaafadhaa jechuudha. Kan kanarraaf immoo wanni gartee dubbii xabaartu hin jiru. Dubbii xabaaruu gartee dubbii nyaachuun hin jiru. Dubbii alanfattee gartee hojii godhachuun gaarii miti. Kanaafuu jiraachuun gaariidha jiraadhu. Lubbuun malee baasuunis gaarii miti. Ifillee baasuun gaarii miti. Nallee baasuun gaarii miti. Anatu balleessa qaba yaasu. Jalqabumsaatiyyuu anatu balleessa qaba. Itoosi waliin barri nama lammaffaa si barsiisuun qabu ture. Aniyyuu si waliin ganaa waliin barre. Aniyyuu ganaa si wajjin hin jalqabarran jira. Nama lammataa si barsiisuun qabu ture. Balleessaan guddaan kan kooti maaliif nama lammaffaa wal si barsiisuun qabu ture. Tasumayyuu jechuudha. Ofii kiyyaafuu ta'uu waliin barree waliin haasa'uun jalqabin waliin qubna gara tokko haasa'in nama lammaffaa si barsiisuu hin qabu ture. Balleessaa kiyya ofitti fudhadhee jira isaa. Kiyya maqaan balleessan akka waan gartee ani si jibbeen jira si jibbe sinjee gartee siifuu jaaladhee maana goota. Naaf galaan jiru gaa. Akkaataa isaan naa galaan jiru. Miti kaane waan siifuu jaaladhee manta jaaladhee waan siifuu jinjiracha jira. Moo siifuu gartee sin jaaladhan jeenan. Bilbilaani ana siifuudhaan gartee sin jaaladha junda geesse moo maali? Alatti gadi baatee haasoftan maattan beekare. Shakkiin iska. Ay shakkiin akkamiin ni shakkineen? Inni waan si shakkisiisu tokko gaafa argite akkamitti ni shakkitu ati? Kuni hojii sheexana jam. Amma khalas amma qulla girtam baqateem. Deemiti ani moo siifuu dabalee fi yoo gartee ka dhuftee qubatti ni gaafadha yookaan immoo islaamiin gartee wajjin kan hin gaafadhu taachuu. Saniif baqateem. Nama yaan fedhuti ifin dhiphisin. Maqaa nan balleessin. Rakkina firaan geessi maqaa nan balleessin. Baqateem. Deeminaan jette? Viidiyoon xumuraatti baqateem. Wajjin xumurra qophaa kee waan xumurtu maali? Deemin jedhamu immoo namaan deemin jedhamu ani si kabajeen dhufe miti deemi namaan hin jedhamu yaasu. Miti ka bari yaada keetii bar. Uffannaan kiyya immoo qarsitti jedheera yoo ta'e dhiifama nan sirreessan. Sharkoon qabu uummata ni qaalee. Dhugumatti har'aan sana waan gartee anfaa qoban qabne qunname shakkiin kiyyaadha kunoo sadarkaa kana ga'ee jira nama gartee hiriyaasiidha ka wajjin galtu obboleettiidha jechuudha saba keetii gartee dambaana jetteeti na arsite jechuudha afaan kiyya bakka yeroo matakkaan goggogee jiru ala wanni gartee saba kiyyaa hiriyaasiitiin gartee obboleettiitiin gartee adda baneef hin jiru kan ammoo yoo gartee kan dhugaa ta'ute deemeen gaafadhe isaan hundaa gartee walitti arsa yookaan immoo gartee furmaata ta'uu laala yaadni kiyyaadha ifaadha yaada immoo siifuudha dhugumatti gartee wanni gartee raabee kun jiru jechuudha. Dengadelle video dabrartille ro gartee asonu wayin sittima nangette anemo kiyan nadda wallan isen brade mechu wata kalle gartee woni gartee rabe kun jiru woni gartee sababa kiyan wolol tanif mana kaysan gartee ko jingaltan iste gartee bradem tu finjiru sifu de walafitin yo hadufte haduftu amma sifu de walayama de walan gafada haduftu yo khanamo mana kaysan gaysi brademe wanjiru gafada chu mana deemtan wacirraash dhumayyuu isa kamiif mana deemtan dhimma shiiti bakka wanti jiru jechuudha aniif ishinii kun dandeenya kana booda isin lamaan akka wal argitan hin barbaadu nda'u inde akka wal argitan hin barbaadu tasumayyuu isin lamaan waluma arguun qabdan qeeman boote umaa wanti isin walirraa fuutan hin jiru ana beekta miti anarraan ishii barte miti kanaaf ishiirraa wanta ati fuutu tokko hin jiru kanaaf ana beekta malee ishii wanta ati beektu hin jiru kana booda ishii hin beektu bakka kana waa'ee ishiin atti naasee namaan kaasiti qeeman boote ishi lolinka lola mitiin kun bara naga lola mitiin kun ara taskabay ani bar naga buusufin mana gaysi yookaan immoo gartee ay mana uma wanta tidhattuuf hin jiru wanti ishii barbaacha dhattu hin jiru ishi ne amnaaye ay dhisi ani fishi rakkoon jidduu jiru ifurraati ati dhis rakkoon qabuti baay'ee jidduudhaati bakka rakkoon qabuti ani fishi wal beeknani qeeman boote kanaaf dhisi bakka waa'ee kooti waa'ee shaanaaf dhisi kasas achibadoo kana booda bakka waa'ee keenya singalchu waa'ee koo waa'ee kee qofa kan sigalchuu qabu indi maadhaaf akkas gorogoramteef ishiidhaat. Ishin deema yaa ishin deema yaa hotoye. Sababan qabdee sababa walitti dhuftee bakka. Isin gidduun naga buusaa. Inni hin buusne rakkoo qabu. Namni biraa jira naaf ishiin kana taraarsu namni biraa jira si uumaa si laallatu dhisi.
أنا في شرب ديس أتي ولا رأك ولا رجرتني إيش مالهم قال إيش مالهم قال شيء وأك ولا جرتني برباد واني أتي في شرك ولا جرتني برباد ركونكم إيش أنا من لارجو من ما تاركو كان كيا في كان كيك أوف كان كوتف كان كيك أوف يقول في يالي مالي كان كوتف كشركون أبو ديس سجالة جنب نجيب بفده جمري أكان كليسة هنا رسوتا تملي تكهلا ما متي كودا تبالي تنشبه الرام فاتشونا دي ديكا ديكا رادا دبي أكم غدوري